Hayyee ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isin bira haa jiraachuu jecha kun Soofuma Raappiidha. Egaa qophii keenya har'aa keessatti seera YouTube'n baasee lama kan isinitti agarsiisu ta'a. Egaa akkuma beekamu kanaan dura YouTube irraa qarshii argachuudhaaf yookaan monetized ta'uudhaaf akkasumas YPP program yookaan YouTube Partner Program keessa seenuudhaaf kanaan dura qarshii akka argannuuf jechaadha YouTube irraa seera kana guutuudhaaf wantoota lama nu gaafachaa ture YouTube'n jechaadha. Inni jalqaba subscriber 1000 inni lammaffaadha immoo watch hour yookaan sa'aatii 4000 ture jechaadha. Akkuma kanaan dura beektan screen irratti akka argaa jirtan bifa kanaan jechaadha. Kana yoo guunne apply nu guunne gara seera isaa guunne ulaagaa isaa guunne qarshii karaa ittiin argachuu dandeenyudha jechaadha. Kan kanaan dura ture garuu seerri kun amma jijjiiramee jira. Akkamitti jijjiirame maaltu ta'e isa jedhu isinitti agarsiisa jechaadha. Egaa akkuma kanaan dura beekamu dhaggeeffattoota kan koo YouTube keessan irraa qarshii argachuudhaaf wantoonni nu barbaachisaa turan subscriber 1000 fi watch hour 4000 ture. Inni kun kana yoo guunne apply goone formii nu gaafatu guunne qarshii irraa argachaa turre jechaadha YouTube irraa. Amma garuu seeronni kunniin dabalatan jechaadha. Dabalatan wantoonni itti dabalaman jiranii settingiiwwan lama dabalatan YouTube'n itti dabaleera jechaadha. Settingii kana yoo sirreessin yoomiyyuu monetized ta'uu hin dandeessan jechaadha. Subscriber 1000 fi watch hour 4000 qabaachaa seerota kanneen yoo hin guunne kan ta'u ta'e YouTube keessan irraa qarshii argachuu hin dandeessan yookaan monetized ta'uu hin dandeessanii yookaan YouTube Partner Program kana keessa seenuu hin dandeessan jechaadha. Kanaaf isinitti agarsiisa jechaadha tokko isaa dhaggeeffattoota kan koo seeronni kun maalidha akkamitti sirreessuu qabna waan jedhu tokkoon kan isinitti agarsiisu ta'a. Warroonni gara channel kanaatti haaraa dhuftan subscribe gochuu hin dagatinaa akkanumallee mallattoo notification tuquudhaan all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoowwan angallakkisu mallattoo notificationitiin yookaan beeksisaatiin akka isin gochuu dandeessan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa viidiyoo kanas like gochuu hin dagatinaa akkanumallee wanti kun haarawaa yookaan waan haarawaa baay'ee namoota baay'een rifachaa jiran keessattuu namni tokko YouTube'n baay'een rakkisaa jira warroota jedhaniif share godhuudhaan ittiin naagahaadha. Sababni isaas namoonni baay'een irraa baratu wanta kana irratti rifatanii warroonni duubatti deebi'anillee hin jiran waan ta'eef garuu baay'ee salphaadha isinitti agarsiisa jechaadha. Amma gara dhimma keenyaatti. Egaa dhaggeeffattoota kan koo jalqaba irratti gara Chrome keessanii deemtan yookaan browser biraatti fayyadamuu dandeessanii gara Chrome ni seentu. Erga seentanii booda asirratti tuqaa sadiitu jira. Tuqaa sadii kana ni tuqxu. Desktop site isa jedhamtu kana ibsuun dagatinaadha. Ana irratti ibsee jira. Already keessanan seenaa isin garuu isee kana right ta'uu hin dagatinaadha. Right godhaadha. Itti aansuudhaan dhaggeeffattoota kan koo www.youtube.com jedhaati search godhaadha. An kanaan dura waan qabuuf YouTube kan koo asirra save waan godheef isa tuqeenan seena. Bifa kanaan isin seensisa jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. YouTube'n kun kan nama biraati. Mucaan tokkotti hiriyyaa kan koo obboleettii teenya takkattu monetized naaf godhi jettee isa naa ergiteedha jechaadha. Garuu YouTube'n kun wantoota hin sirraa'ee waan qabaniif monetized ta'uu hin dandeenye. Akkuma amma argaa jirtan dhaggeeffattoota kan koo accounti ishee irratti argamna. Egaa accounti ishee irratti isinitti agarsiisa dursa mee maal isin gaafachaa ture amma maaltu itti dabalame waan jedhu asirratti profile picture kana ni tuqxu. Itti aansuudhaan YouTube Studio ishee jedhu kana ni tuqxu. Itti aansuudhaan dhaggeeffattoota kan koo sirriitti bal'isee isinitti haa mul'isu. Yeroo baay'ee namoota baay'ee irratti akkana simbooliidhaan dhufa. Warroota simboolii isin dhufeef yookaan barreeffamaa fi simboolii wal faana argachuu yoo barbaadan asirratti sarara sadiitu jira isa tuqaadha. Egaa akkuma argaa jirtan dhaggeeffattoota kan koo simboolii fi maqaan settingiiwwan kana fuulduratti ni dhufa jechaadha. Haala kanaan monetization isa jettu kana tuqaadha. Egaa bifa kanaan isin bana jechaadha dhaggeeffattoota kan koo akkuma argaa jirtan kana mucaan kun waan hundayyuu guuttee jirti jechaadha. Monetized naa godhi jettee naatti ergite garuu akka tasaa idduma kanatti settingiiwwan kun inni sirraahanii sababa saniif monetized yookaan apply ta'uu hin dandeenye mucaan kun jechaadha. Akkuma argartan jalqaba irratti subscriber 1000 gaafachaa ture isheen subscriber 1000 ol qabdi. Akkuma argartan sa'aatiillee 4000 gaafachaa ture 4000 guuttee jirti. Seeronni lamaan kunniin waan hin guunneef apply gochuu garuu hin dandeessu jechaadha dhaggeeffattoota kan koo akkuma argaa jirtan apply gochuu hin dandeessu tasuma jechuudha mucattiin kuni. Kanaafiyyuu seerota kanneen guutuun barbaachisaadha jechaadha. Kan duraan turan akkuma jirutti ta'anii seerota lamaan kana isinitti agarsiisa jechaadha. Isa kanaan dura ture waan beektaniif jechaadha. Inni lamaan itti dabalame two step verification isa jedhamuu fi active community guidelines strike wanta jedhamudha jechaadha. Settingiiwwan kunniin kanaan duras turanii jiranii garuu seera ta'anii hin dhufne yookaan tumama kana keessatti seera YouTube kana keessatti hin dhufne jechaadha malee kanaan duras turan. Community guidelines strike isa jedhamu seera YouTube yoo kan cabsinu ta'e kan nutti ergamu turedha jechaadha. Kanaan dura isin barsiiseera waa'ee kana. Two step verification code kana yookaan two step verification YouTube'n keessan akka hin hatamne yookaan emailin keessan akka hin hatamnee fi kan nu fayyadu ture kanaan dura jechaadha.
isin barsiisee tura. Viidiyoo amma ID card irratti argitan kana yoo bantan kan isa kaleessa samuuna kana gadhiise jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Two step verification kana akkamitti itti fayyadamuudhaan YouTube keessanii fi emailii keessanillee hattuurraa eeguu akka dandeessan yookaan akka namni isin jala hinanne gochuu akka dandeessan isitti agarsiisee jira. Egaa amma tokko tokkoon kan isinitti agarsiisu ta'a seerota haarawaa bayaan kanneen lamaan isa jalqaba irratti kan isinitti agarsiisu active community guidelines strike wanti jedhamu maalidha waan jedhu isinitti agarsiisu jalqaba irratti. Egaa community guidelines strike wanti jedhamu kana seera YouTube namoota cabsaniif kan ergamudha jechaadha strikein kun. Kanaaf seeronni YouTube maalidha waa'ee kana isin barsiisee ture viidiyoo sanillee description jala isiniif kaa'a. Amma garuu seera ta'ee monetize ta'uudhaaf yookaan fudhatama YouTube irraa argachuudhaaf wanta kana guutuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Mucattiin kun akkuma argaa jirtan community guidelines strike kana raayitii qabdi jechaadha. Raayitii qabdi kanaafiyyuu strike tokkollee ofirraa hin qabdu yookaan seera YouTube waan cabsite tokkollee hin qabdu jechaadha. Osoo cabsitee jiraatte duwwaa isheen jettu kun tokko yoo qabaatte tokko, lama yoo qabaatte lama, sadii yoo qabaatte immoo yaa already YouTubein ishee ni cufama jechaadha. Maaliif seera YouTube kana yoo al sadi dabartan sadaffaa irratti isin jala cufama jechaadha YouTube keessanii. Kanaaf mucayyoon kun raayit ta'ee jirti jechaadha, guuttee jirti jechaadha seera kana. Garuu seerri kun maal kan ilaallatu jechuudhaaf tokko mee isinitti himu. Jalqaba irratti community guidelines strike kan nutti ergisiisuu danda'u child safety waan jedhamudha jechuudha. Waa'ee daa'immaniitiin kan ilaallatu yookaan nageenya daa'immaniitiif viidiyoo daa'imman miidhuu danda'an akkas wanta adda addaa yoo galleeffatan ta'e community guidelines strike kana isinitti ni ergisiisa jechaadha. Harmful and dangerous activities jedha. Kana jechuun miidhaa fi gocha sukkanneessaa nama irratti raawwachuu yookaan beelada irratti akkanumallee bineensota bosonaa irratti raawwachuun kunillee baay'ee kan nutti ergisiisu ture jechaadha. Inni biraa nudity in the sexual content kan jedhamudha. Kana jechuun suuraa qullaa yookaan qaama qullaa osoo waan tokko uffatin maxxansuu YouTube irratti jechuudha. Inni lammaa sexual content waan jedhamu. Viidiyoo wal qunnamtii saalaatiin wal qabate kan gadleeffnu yoo ta'e kan ta'u ta'e jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo seera kana kan ni cabsina jechaadha. Inni biraa drug isa jedhamudha. Kana jechuun qoricha sammuu nama hadoochu yookaan waan akka suusii kana maal qabu kan yookaan asirratti viidiyoo akkasii kan agarsiifnu ta'e kunillee seera YouTube ni cabsina. Akkanumallee wantoonni biraa violent kan jedhamu jira. Bakka nageenyi gaariin jeequmsi jiru kana viidiyoo namni jeequmsi jiru wanta adda addaa hojjetamu namni yeroo maal ta'an ajjeesanii harkisuu maal gocha dhimma namummaa kana sirriitti dhiibu kana yoo kan dabarsinu ta'e community guidelines strike kana nutti erga jechaadha. Isa garuu yoo kan nutti hin ergine taane duwwaa jedhee active jedhee asirratti right nuuf godha jechaadha. Inni kun right ta'ee jennaan active ka jettu asitti duwwaa ka jettu kun immoo tokko lama yoo ta'e monetized ta'uu hin dandeessanii ammumarraa seera YouTube sirriitti eeggachuun barbaachisaadha jechaadha. Inni isa kanarratti kanuma isiniif ibsuu barbaade akkuma argaa jirtan mucaan kun waa sadii guutteerti wanni ishee hafe tokko qofa jechaadha. Innis two step verification code isa jedhu. Two step verification code kana akkuma ID card gubbaa kanarratti viidiyoo kanarra arguu ni dandeessan. Akkanumallee viidiyoo kana linkii isaa description jala isiniif kaa'a. Two step verification itti fayyadamuudhaan hattuu YouTube keessan akka isin jala hananne yookaan email keessan akka isin jala hananne gochuu ni dandeessanii. Isa kanas akkamitti gochuu akka dandeessan har'as irra deebiidhaan kan isinitti agarsiisu ta'a. Garuu warroon two step verification kanaan dura itti fayyadamtanii jirtan ta'e yookaan koodii kana itti fayyadamtanii warroonni turtan raayit isinii godhee active isinii godhe jechaadha. Isa kanas raayit isinii godhe jechaadha. Egaa amma sirriitti akkamitti two step verification kana sirreessuu akka dandeenyu ni ilaalla. Na hordofaadha. Kan mucayyoo kanarratti miti kan biraa irratti isin agarsiisa. Na hordofaa. Egaa ammas bifuma duratti ni seentu jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo browser keessan Chrome keessan seentu, YouTube keessan seentu jechaadha. Itti aansuudhaan profile picture keessan ni tuqxu. Itti aansuudhaan dhaggeeffattoota kan koo asirra YouTube studio ishee jettu kana ni tuqxu. Itti aansuudhaan sarara sadii kana tuquudhaan akka barreeffamaa fi simbooliin settingiiwwan kanneen isin dhufu gochuu dandeessan akkuma argaa jirtan monetization isa jettu kana ni tuqxanii. Egaa akkuma argaa jirtan kana inni kun haaraadha jechaadha. YouTube haaraadha ganaadha. Subscriber sadii naannoo san qaba. Asirratti wantoota hunda guunne jechaadha. Subscriber sin guunne akkuma watch hour sin guunne garuu community guidelines strike kana right naaf godhe jira hin qabu jechaadha. Seera YouTube waan hin cabsineef jechaadha. Two step verification kunis inni fine jechaadha. Akka ifu gochuudhaaf amma immoo seerota itti dabalaman lamaan keessaa isa tokko waan ta'eef active community guidelines ni jedhamu kan yoo kan seera hin cabsine ta'e wa tokko iyyuu wanni isin irra ga'uun qabu garuu seera godhee dhiyeessee jira garuu nuufis nu qarqara seera kan cabsineef of eeggannoo akka goonuuf jechaadha. Isa kana garuu two step verification kanas yoo hin guunne kan ta'u ta'e monetized gochuu hin dandeenyu kan apply gochuu hin dandeenyu jechaadha YouTube keenya. Kanaafiyyuu asirratti two step verification kana active goone right akka nu ta'u gochuudhaaf asirratti okay jettanii akkuma argaa jirtan kana continue kan jedhu jira continue jettanii
Akkuma amma argaa jirtan dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan emailii YouTube keessanii isinii fida. Password emailii keessanii isa sirrii itti guutaadha. Fakkeenyaaf ani itti guutee jira jechaadha dhaggeeffattoota kan koo warroonni sirriidha moo sirrii ta'uu dhabuu isaa beekuudhaaf show password ka jedhu yenna tuquudhaan sirriidha kan guute moo hin guunne sirrii miti ka jedhu sirriitti adda baafachuudhaan itti aansuudhaan next jettanii jechaadha. Password keessanii isa sirrii kan email YouTube keessanii ittiin banattanii erga guutanii booda next jettan. Egaa akkuma amma argaa jirtan dhaggeeffattoota kan koo two step verification kanatti fayyadaminaan jechaa jira jechaadha. Egaa isatti fayyadamuudhaaf dursitanii wanni isin gootan asirra dhuftanii show more option ishee jettu kana tuqaadha. Itti aansuudhaan security keedhaa fi asirratti text message or voice call kan isin jiru jira kanatti akkuma argaa jirtan. Message isin dhufu yookaan password isin dhufu gara message immoo gara bilbilee isin beeksisa jedha. Isa lammaffaarra jiru kana text message or voice call isa jiru kana tuqaadha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo akkuma amma argaa jirtan two step verification kana keessa bakka itti jijjiirru na seensisee jira. Akkuma amma argaa jirtan lakkoofsa bilbilaa search godhee naa fidee jira. Lakkoofsa bilbilaa keessan asirratti isinii fidee jechaadha. Akkuma amma argaa jirtan kan koo naa fidee jira. Asirratti step 3 darbuu qabna jechaadha. Akkuma amma argaa jirtan asirratti step 1 irra jirra jechaadha. Step jalqabaa irra jirra. Kanaafuu step jalqaba kana darbuudhaaf asirratti how do you want to get code isin jedha akkamitti akka isin galu barbaadan isiniif ergamu barbaadan password isin jedha password digit 6 jechaadha. Kanaan dura isin agarsiiseera video kana irra deebiidhaan kan hojjechaa jiru. Egaa text message kana irra godhadhaa yeroo baay'ee bilbila warra isin bilbilee akka isin code isin ergu warra wata barbaadan immoo phone call irra gochuu dandeessanii garuu yeroo baay'ee kan filadhu text message dha waan ta'eef text message erga gootanii booda asirra dhuftanii next jettu. Egaa amma message isin gaa jechaadha. Akkuma argartan nagahee jira jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo nagahee jira. Message kan koo fudhadheen itti galcha jechaadha. Koodii digit 6 kana erga isin gahee itti guuttanii erga itti guuttanii geessitanii step lammaffaa fixuudhaaf next jettan. Egaa akkuma amma argaa jirtan dhaggeeffattoota kan koo two step verification jedhee asirratti bilbila kan koo irra right godhee jira jechaadha. Two step verification kanatti fayyadamtee jirtana jechaadha. Step sadaffaa bifa kanaani step sadaffaa finnee jira jechaadha. Sadirra sadeen isaa ta'u finnee jirra. Wanti nu barbaachisu ammaan booda hin barbaachisu jechaadha. It is worked isin jedha. Turn on two step verification isin jedha. Kanaafiyyuu on ta'ee jira jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo on isa jedhu kana yoo tuqxan on isa jedhu kana yoo tuqxanii booda dhaggeeffattoota kan koo akkuma amma argaa jirtan two step verification right na godhee jira active ta'ee jira jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo haala kanaanii jijjiiruu ni dandeessan jechaadha. Egaa haala kanaan itti fayyadamuu hin dagatinaadha dhaggeeffattoota kan koo seeronni bahan kunni lamaan isaan kanaadha. Two step verification koodii kana active godhee right godheera. Community guidelines strike hin qabu seera YouTube waan hin cabsineef seerota duratti san immoo sirriitti eeggachuu hin dagatinaadha. Haala kanaan seerota itti dabalaman kanneen beekuun barbaachisaadha. Monetize ta'uudhaaf seerota afran amma bayan yookaan afurtu jira jechaadha. Amma watch hour kuma afurtu jira. Subscriber kuma tokkotu jira. Community guidelines strike hin qabu haga sadiitti kan ergamu sadaffaarratti YouTube keessan already cufama garuu tokkoof lama isinitti erga. Community guidelines strike kana tokko yoo qabaattan monetize ta'uu hin dandeessanii. Akkanumallee two step verification kana active yoon godhin akka amma haala isin agarsiise kanaan active yoon kan goone ta'e yoomiyyuu monetize ta'uu hin dandeessan yookaan YPP yookaan akkanumallee YouTube partner program kana keessa seentanii kaffaltii argachuu hin dandeessan YouTube irraa jechaadha. Qophiin keenya har'aa kanuma fakkaata. Dhaggeeffattoota kan koo warroonni YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaadha. Akkanumallee mallattoo notification tuquudhaan ol irra godhaa. Video kanallee like godhaadha. Wanta haaraa waan ta'eef namoota baay'een keessaa na gaafatan jiranii isaaniifis share gochuudhaan waliin nagaa isinii jechuu barbaada. Horaa bulaa.